Goota sanyii leencati kan ilma waaqoo guutuu dhugaa dubbata malee sobaan lafan guutuu. Paaris irraa ka'ee Turkii qaxxaamuree odoo ooleen bu'in Kaayirootti bu'ee. Jedheen ibsaan maakidhaan bagan si jaaladhee si jaalachuun qabaa. Erga si jaaladhee maalifan si dhabaa. Qilleensa qulqulluu bu'uura nageenyaa furtuu onneetootii daawwitii jireenyaa. Warra wal jaalachuu malee yoo hin beekne jibbaa umrii nuuf dheeradhaa waggaa 100. Umrii nuuf dheeradhaa waggaa 100. Kunoo akkana kaa'e. Fattaani bakka isinirraa ba'uu fi galatoon karaa ba'aa jira. Adeemumi Jabaadhaa obbolummaa teessan sirriitti cimsaa yaadaan cinaa dhaabadhu. Rabbitti obboleessaaf obboleettii isin godhe. Taani immoo arafishaan bifa barateen si nyaachisu laayivii irratti keessumaan waan eegalle goolabna. Ka rabbi keessa naa jiraadhu. Hamtuun sin argini, toltuun sin darbini, bara baraan naa jiraadhu. Naafu wanta akka qaalii si galfadha bilbila of naafotti qabeetii biloo godhe akkuma inni deemu. Dhiira mul'atu. Dhuma eenyu teekistii isaa walii gootan keessaan inboksii. laa walitti hin qabnu malee amma foloo walirraa qabne si jammarame maallee biloo godhe. Deebise ofirraa fooloo isaallee. Ayyee deebise. Makka nagaatti deemedin. Eebbisee deemedin. Tooftaan hedduu jira bakka obboleettii ta'e qaalii jabeessin lubbuu nagannaa tureeti. Hayyee. Hayyee. Fadii wallaahi billaahi booyuu fadii rakkadhe warabbal qaabamee amma arraboo doon galchi. Rakkatini kanneen akkamiin si amansiisanii hin sobanii dhiisii yoo sin jedhu amantuu ati anu. Inna anis ka soban ba'an sobaniin beekanii beektaa akka isaan beekaniit ani jechuun ani waan isaan malee namni akka kiyyaa balleessee yaadu jiru dhugaa sitti hima. Si jammar ni soba hatta namni sana akka qaldiin muka dhugaa deemu gizeen adda baafadhe. Ntorke kiyyaa. Haa? Ntorke kiyyaa lubbu ntorke kiyyaa. Amma dhageessu. Ati nan dhageessu ba? Dhagee waan isin jedhu dhageeffatisha. Hatta annamni wallahi warabbal qaaba annamni ka kiyyaana jedhe kiyyaa. Laakiin sobami ni soba hojii soba hogguu somne soba san keessa hogguu inni dhugaaf deeme akka ittiin jedhamu dhiqu nagarre. Ani akka nama tokkootitti ani fatiin jaaladhaa siyaa baasu. Guzeen tabiraa waraabessaa jedhaa nyaata isa. Maal beekare isitu ijatti kennite ka? Laayin kan keessaa wal dubbisneenis farada dhageessittiin hima. Ana hinaafsisu fedhaati. Fatiyyaa meeqa Keessaa wal fakkaate? dubbisni maal waliin jenneen dubbatii Laakiin keessaa wal dubbisne raqama waliin ergina ka. Jechuun wal dubbii wal dubbisne. Okay, maal waliin jettan? Hangam takka arteme? Baay'ee takka na aarsi. Reefu miira keessa wal agarra yeroo ati jettuuni waan akkasiisan hin jedhiniini ana na aarsuuf jecha waan biraa seeniin ati. Ana na aarsuuf jecha Maammadoo hoolaa akkanatti sobaa fi kijiba fooluuf haasuuf tufaana naasa'in ati. Na aarsuuf jecha jettee manuma argite ofintiniin jedhin ofirra kasisin dhatteetumaani kunillee qottoon lubbiyyee si taphatuuf kunillee qottoon lubbiyyee siin jedha lubbuu keessa wanni boollaa haafuutu jedhin dhageesse. Ani sii jechaa barni beektaa sii jechaa barni nama meeqa bar sii jechaa nama meeqa dhiisee barni beektaa innaa inni gumaa kalee baqa fiidoo san dhagee tuuta akka na rifachiise warra balqaabe sanuma. Kan isin jiru dhageegaa. Aku koyan, aku kan deh. Baru gue ya kakak aku tuh sih aja jadi. Arafat. Maa gaggaleeni. Wush maxay tahay? Dadkeeda moolkaagii ka jidweyne. Kaysiti moogi yommada. Codkayga waa garanaya dee. In dhagaysu. Alle lubbuyyee shabakaan qabe. Tawaale. Kaagu soo qoraya korkeygana laga quustay. Lubbuyyee. Dooda xune. Akaystaantu ku shaqeyn waa iska jarjaray ee uu soo qoraya misan soconay. Kan
استيتني في كم بعد دخلت كناق ولا ما جبت ماشي لا في سياسة ترى كنت أرماس ماشي أقول صديقي ماشي يا أقول كلا إنك ما دا مي دا يا مي مخليا ما تقول وقت دا أنا أرماس أنا دات تنقول دا أنا كي تنقول ما مالك مسكان حاجة رصتي قبل ساعات خالص سيسي كتا يصدق على بيسمي هي مو كيسي جلالة شبكة سكابة فتيخية لبو جارسخية لبوية onneto an simale abba fadela daga guraje na fakata dan simale abba ta kin fadon ho na faram uf amma kas jetta mana kanitti on daga ho wallahi dagi manta kasiti ma abu mata ka asolal biya fago miti aso akana tegerti baka garan jur yeto romo midan na magesa jet yo ana petiti akkamitti amanam tu warata amma indif tash qali ta kana sen amma wani si jona dagi ha adi amma gafa galte kan wansani already kamma ke kan jalala na dage ka wana daga wuri dage wani si jo jalala na suta jenne ujolle san disi nama gasti sente kana na garas fana botu disi seni tabaddu kolfi achi boda gafa biya galte wan jenne san gone boda wali na sufnana wan sana dur sinume asongo fadiye wallahi hangam sajaladu hangamta ka akan sakabaju amma ka erga kaste wana na sinjere garan gotare wani sinjo dage hangamta ka kan sakabaju ummati ya jalshin sakabaju ne na dage ka wana nan sinjere dura tede bita anan sinjere san gota dura indi sta udolli kana garas kesa sente bala wallahi fadiye ni indi sa wallahi takka je lamma famo yo misuta jette akka jenne san hingal ta garabiya tigale achi boda anafati wali nasufna gafati galte wan jenne san akasta jedame kae boda ina sufna rakko ninjo inna dubal buye wal mana so wala wal bir den ko mudi sikabatan akasi ta undan dani jolen janjayan daman gastira sisensisani sin kolfan sin follower badan sin tabatan yorar gunan arana arsali sigale luga khiya wal barati ana kana jete ani inna kalbu ani sittini mu male akama kana mayo sitti membo ontaireti amma hinjala dwan ini na falle wana kasisan na bek ani baramma urmanni dage ana ma ana fiti walbe ana ma walbe na mere ummada bratti rakastaga amma magafa dage gati fagenya khanketi gati fagenya kheti biyena dama wala fati wala dage nyu khayro na so ni wala dage no yoro yakin yoro nani atama brake kambrati tel biye mali jettu san ini na ina arga ma fakkana jetti commenti mi manfa boyu jede fa asijalali gara kotos kesa seni lubuye sijala damali yo ati jettu kana batam takka kabarno kanafu wana kazi sanin ista agese aye lubuye aye kambra te sambra te o tabachu barbad la rafati tiya ati kabajam tura shamara echan mo safety kabdi kabaja kabdi ihtirama ne ona bereddu tanati gattete ولين تبتي كل في مين فارس تكشنا فارس مين فدي أكا جمانا فارس سني نبي تجلس كاغش تروح ميلو بويه هاي بويه وييه نوت أجي فر قد أدوان كبجاران شمارة كبجام تودا مجتي بسكوتي تنا شوكولاتيه وييه ويا ربي كيو ناجز أنا أدو بكتي Hindu tu abshiri. Kabaja kan ki eggatti achi booda suuta haala jettu kana keessa jijjiirtee biyya galtee faamilii argitee maal jettee yoo sii tole jireenya biyyaa eegaltee achi booda waliin haasofna naafati. Achi booda achi booda yoo nama faanallee kolfite yoo nama faanallee taphatte rakkoon qabu sii galee amma as biratti bakka baqaa kana keessatti manaati jirtu kana keessa sumaalee iddoo fokkotaa kanatti ijoolleen dalagaa ofii dalagataa si dalagaa keetirraa si balleessaa. Ani takafa awanta kasiti ma afanti simur la bakka afanti simur tana ko furbat akuma fete na kudia tana ko furbat dalaga kanke si dorga ofisati dalagata lubbuye kashtu jumme maalisho si jaladda nafudi adda ulfuna turbanitti ati kudan tu sihirum kudan tu sihik kana sitti tabatan isan dalaga ofi akan dalagatara ati mana somale keessa achitti rakkata jirta biyya bakan jirtu biyya kan keen jirtu Somaalee keessa jirti. Somaalee jechaan hagam akka biyya ulfaattuu taateen beekne. Kanaafuu ati jara faana yeroo kee balleessuu osoo hin taane
alaamaa godhattee gara biyyaa galtee akka jenne kinoo Oromoon si faana jira. Oromoon si jaalatti hin beektaami. Oromoon baay'ee si jaalata, baay'ee si kabaja. Suuta gara Sumaalee sanirraa baatee gara biyya keetii galtee Itoophiyaa galtee sana booda akka jenne waan wayii akkas godhattee achi booda abbaa feeti faana biyya kee irratti daratii kee naffaatee haasofta taphatta akka isaan muudii si qabata atillee muudiitti qabatta. Amma har'a osoo baqa keessa jirtu mana hin taane sana osoo jirtu osoo asiin madaamiin Sumaalee si arrabsitu jarri mootu asii dhufanii dalagaa isaanii dalagatanii fixatanii yoo garsiisanii lubbiyyee siin jedhan na aarsaanii na aarasii galee akka nama na dhiyaatee takkatti farqii kasii qabataniif isaan jaalachuu hin danda'an. Namni tokko yoo jaalate badii hin qabu sii galee haadha abbaan keetu osoo tokko jaalattee homata akkasiin godhan si jaalatanii namni nama jaalachuu waan jiru gatii ta'eef ekeleen akkana siin hin jedhani lubbiyyee na dhagaye. Yoo tokko jaalata rakkoo hin qabu yoo ati deemtee Maammadoo Diimaanillee gurraachaanillee gowwaa faaraa kanneen dhattee isaanuu faaraadha. Shamara obboleettii qabanii as baasanii lubbiyyee si jaaladha. Lubbiyyee akkana siin jedhan wayyee timaatimii hin ta'in sii galee ati immoo kabajamtu bareedduu tana buskutii tana eenyuyyuu caalta gowwaa hin ta'in eewwane araadaa itti ta'e muudii itti qabadhu jiruma kana iyyuu sii galee muudii ka qabattu yoo min beekta gaafa waan kana dhiistee achi booda Oromoon si jaalatti waan wayii sii godhe akkas taanee gara biyyaa galtee sana booda muudii itti qabatta biyyatti sii galee amma waan sitti dhaamu keessaa tanuma naa dhiise waan achi booda iftaani wala garra boru wala garra mana asliitti waan haasofnee atillee gara biyyaa galtee sii galee Oromoon si jaalattu waan wayii sii gootee waan wayii dagaffisu gootee Sumaalee fokkottuu san keessaa biyya dararaa san keessaa gara biyyaa haadha kinkeetii deebitee achi booda abbaa feete jaalatta abbaa feete jibbita abbaa feete muudii irra qabatta sana booda waa'ee biraa haasofna waa'een amma dursa sitti immoo barbaadu kiyyaa boojjii kanneen faana hoolatii kanneen faana teettee lubbiyyee maalishoo hin jedhin seeftii kee eeggadhu ati buskutii tanaa mitiiti shamarri mana siree waan biraayyuu daladhu kabajaa qabdi ati kabajaa shamaraa nama qabuudha shamara Harargee jechaan qonnee hedduu qulqulluudha kana waan ta'eef uummata akkasii san faana na argamii si gorsa itti deebitee kasitti taphatan kanneen faana hin taphatin sii galee alaamaa kan kee dursi biyya kana keessaa galii iddoo takka qabadhu achi booda waliin haasa'e abbaa feetii faana waliin taphadhu maal jedhe ammatti garuu bakka ati jirtu kana akka muudii sitti hin qabanne akka waliin hin haasofne Oromoon si jaalatti waan wayii sii gooti mana asliitti amma galgala hin dhufna abdiin illee haa dhufu waan goone afaaniin qaaqoo sun taane tagbaariidhaan atillee gara biyyaa galtee sii galee amma mana namaa daladdaa mana namaa sanii galtee waan jenne waan wayii godhattee achi booda haasofta farqii irra qabatta muudii irra qabatta jarallee akkas ishii bareedduu xiyya. Ani wanta akkasitti dhaamuu barbaade. Yooni ani amma Itoophiyaa galees yooni ati kana hin jaalanne taate takka hin jaaladhu jaarsa xiyyaaf hin gala. Dhageesse? Yoo immoo ati dhugaa saniin na jaalatte taate duniyaa kanarratti ani biraa hin barbaadu. Jaarsi keessa akkoon qabu amma sunitti haasofna kaa bareedduu xiyya amma si dhagee. Bas wanta ka yaadne kan keenyaa galee jira warra miidiyaa si jambar hin jaaladhu sittiin hima. Takka hin jaaladhu. Tan immoo boodatti haasofna ati waan amma alaamaan kan kee jara kana akkas dhiisii jara kana waliin haasa'u seenii akka nama siireesii tokko akkam nagaa fayya maali nama hin seenu ati gastii barbiyaansi miidiyaa hedduu fayyadamtu beektaa akkam yoo ta'e inni seenta innaa guyyaa ati seentu ni seena guyyaa ati seenne maaliin godhetteeti bas na barbaachisa seentullee rakkoon qabu taphadhu seeni hin seenu siireesii ta'e taphadhu lubbiyyee maali jedhanii akka farqii sitti hin qabanne hundinuu muudii si qabatan.